Ashama Melbourne, akkam jirtanii nugusa keessan kan waggameeq afyaadaa turtanii haccee wajji jira haccee baga nagaan dhuftee baga nagaan as geettee baadiyyaa keenya kana baga argiteen siin jedha mee dhufa kan kee hafuura kan kee xiqqoo nu baasii asuman jira jedhime immoo maalan jira nu jettamas galatooma atis ummanni Austraaliyaa Melbourne jiru baga nagaan eegdanii baadiyyaalleen fakkaatu gaa baadiyyaan keessan kana fakkaata taanaani isa keenya maal jenna isa magaalaan keessa jiraatu san biyya fooqee akka keessanii qabnu jedheeti inni dheerataadha akka keessanii sun inni dheerataadha waan jedhu sin caalu na fakkaata baay'ee bareeda qilleensi isaas baay'ee bareeda dhufee asuman jira achi amma Melbourne jirta biyya baay'ee deddeemtee jirta mootiyyuu urga ala baatee waggaa lama sadii na fakkaate Ameerikaa deemte jalqabaa fi duuba maaliif hagana nurraa turte namni Austraaliyaa xiqqoo sinbufatee jira maaliif nurraa turte komii qabna biyyarraa baatee gaafa biyya alaatti deemtu shaggarirraa kaatee akka baalee deemtutti hin salphatu piroosesa sa'aatii sin beektee yaada dhugaa haasa'uudhaaf waggoota 3-4 darban dura biyya kanarraa namoonni garaagaraa yaalaa turanii koominiitii Oromoo dabalatee haa ta'u garuu waraqaan Ameerikaarraa naa ergame akka carraa ta'e waan milkaa'ee fi karaa Ameerikaan deeme Ameerikaarraa Awurooppaa kana jechaatuma xinnoo shigaa qabata kanaanan sinirraa ture malee Oromoon keenya Austraaliyaa miti yoo Maarsiirrayyuu jiraate an deemuudhaaf qophiidha inuman deema jechuudha. Taate dubbeen haadhiqoonni nullee rifannee nu irraanfatanii nuti fagoo jirra jenneeti. Hacee fardaan dhuftee maalumaan dhufte biyya kana akkatti fagaattu argite farda warra kennaa daamaa yaabbattee immoo bullee yaabbattee dhufte. Farda dhiisiiti sibiila faranjii walitti suphiteeyyuu biyya kana baay'ee fagoo. Fagoodha? Hagam bulte karaar samiirra bulte moo lafarra bulte? Samiirra bule ka baay'ee fagoodha fardaan illee waa yaalamu miti ati qoosumaaf jette xiyyaaraan an dhufe ka faranjiin ooltee bultu gaane otoo ishiin jiraachuu malte duuba akkasitti biyya meeqa samiirra bultee dhufteeti akkamitti simatan marqasii fidanii micciirraa maal faansi simate warri Melbourne tunme baay'ee bareeda ture halkaniin as galee achi akka lakkoofsa biyyaatti guyyaa gara sa'aatii 9 walakkaanan achi ka'e Dubai transitiin qaba ture naannoo sa'aatii 5 ture Dubai irraa sa'aatii 13 deeme jechuudha takko hagana biyyarra fagaatee deemte Ameerikaadhaan hin fagoo deeme akka kana fagaatu akka kana fagaatu gaasa'uuf hin fagaatu ergaas dhufee bilisummaan teennallee hin fagaatu jedhee yaada inni eessatti oolu yoo nuti jabaanne noolu inni achi biyyarraa dhuftee moo Ameerikaarraa dhufte amma lammii Ameerikaa siin jennu moo lammii Oromiyaa siin jennu fin akkamii lakkii lammummaan jijjiirre biyyumaan dhufe biyyarraa dhufte Ameerikaan ture Ameerikaa waggaa tokkoof ji'a 3 ture biyyatti galee ji'a 8 na guute egaa hojiifan baa akkuma hojii koo fixee biyyatti galata biyya ofii maal tagadhiisa jennee maal tagadhiisa yoo hafne silaa akkas jettee turte akkamitti haftee nuun jechuun keessaniin oolu waan ta'eef gaaffiin akkasii kun akkan kaaneef dafnee biyyatti galle sunis dubbiidha biyyarraa erga dhufteera akka namni baay'een maaliin jiraa irratti nama hanga ammaa bo'utu jira viidiyoo sanii argu maaliif bo'anii si jaalatanii osoo hin taane galaaneetu iyyuu nama bochise yoo isin citaafa darbitu argite haxaawii akkas citaa darbite san namni biyya yaadatee finfinnee yaadatee biyyarraa akkatti bahee jiruun isaanii akkatti jijjiiramte Oromiyaan akkatti jijjiiramte gaafa duriirraa shaggar akka durii san hin jirtu waan baay'eetu jijjiirame duuba galoo fidee dhufe moo adda dhufe galaaneen biyya jirti moo garama jabaatee adda isaa dhufe moo isii fidee dhufe jedhee namni baay'een gaafatetti jira. Ati garuu gaaffii uummataa bakka buutee ofii keetiif gaafattamoo si jaalatanii miti jechuudha maaliif na si jaalatanii jechuun
irrifatanii onne Qoosaafan jedhee Oromiffaa irraanfate afaan Oromoo irraanfate rakkoon qabu rakkoon qabu. ani asitti dhaladhee yeroo takka jalaan Akkasiiti bareeda. Egaa kan isaan boochise tarii seenaa wallee sana keessatti ibsame sana natti fakkaata dhumati jettee dhugaadha. sirbi sun sana jedha kana jedha jedhee uummataa fiiguu fi uummata beekumsa uummata koo xinneessuu natti ta'a. Sirba. Galeeraa fi waan galeefis bu'aa natti fakkaata. Garuu walumaa galatti feedbackiin isaa baay'ee bareeda ture. Waan gaarii ture galaanee fideen dhufne. Maal manni akkamsiin jira si fakkaata? Abbaan entertainmentii roobalee galaanee faana invite nan goone waan ta'eef dubbii garas garagalchuu jirtaa? Yeroo fi qophaan dhufee akkasika. Achee sirbitoonni baay'een kasii wajjibaan kan akka Abbush fa'aa Nagusoo Shukriin fa'aallee ala jiranii amma baay'een isaanii gariin alatti hafanii gariin biyya deemanii jiranii. Ati garuu carraa kan argattee as dhufuun waan guddaan boonsa akkasumas warra si fidellee roobala entertainment illee namoota kaawwan illee uummanni Austraaliyaa illee baay'een isaanii irraa gammadanii jiranii. Ati nu bira dhufuun kan kee xiqqoo hamilee guddaa tokko nutti horata. Maaliif wal arguu ni dandeenya jenna namoonni baay'een mucaa kana yoo marginaa hafuura biyyaa sana yoo marginaa jedhanii akka malee abdii guddaan si eegu jiru. Mootii ati biyya baay'ee deemtee jirta Awurooppaa illee deemtee Ameerikaas akkasuma deemtee jirta. Amma immoo as dhuftee simannaa adda addaatu jira biyya kanneen cufaayyoo irra deemtee jirta. Austraaliyaa irraa guyyaa sanbata xiqqaa qadaamee dhufu kana maal eegda? Akkamiin na simatan jettee eegda? Waan abdattu jira? Jalqaba isa osoo hin ta'in yeroo jalqabaaf kan xiyyaaraan artistoonni Oromoo Ameerikaa deeman yeroo jalqabaaf kabajaan jechuudha. Waan uummata Oromoo irra jirurraan kan ka'e artistoonni keenya qaqqaaliin kan nuuf riqicha nuu ta'an hedduun roorroof jecha biyya abbaa isaanii keessa jiraachuu hin dandeenye. Kallattii garaagaraatiin dirqamanii biyyarraa bahanii biyya hambaatti jiraatu. Maqaadhaanii hin danda'amu hedduudhaatu hin beekta. Isaantu nu qare wareegama isaan kaffalan wareegamni kan lubbuudhaan kaffale jira uummata isaatiif jedhee kan biyyoo ta'e jira kan biyyaa bahee jira. Waggaa dheeraadhaaf biyya isaanirraa godaananii biyya hambaatti jiraatan jiru. Egaa waan isaan godhaniin agartee uummanni keenyas cimaatuma falmachaatuma nutis duuba kakkaane abbaa entertainmentii shawaa bantee ittaanaatu Ameerikaatti gaa yeroo jalqabaaf ana Abbushii fi Jaamboo fi Nugusuu Ameerikaatti nu affeere baane amman beekutti Abbush Zallaqaa anaa fi Jaamboon biyyatti deebineera. Nugusuunis hin deebi'a jedhee yaada garuu amma yoona Ameerikaa jira. Artistoota keenya biyya alaatti baasuudhaaf wanti inni barbaachisu waraqaa artistiidhaaf ergamu jira. Ameerikaatti godheera. Awurooppaatti immoo obbolaa lamaantu jira. Bosonee Caalchisaa Waamii fi Eebbisee Caalchisaa Waamii jedhamu. Isaan immoo Ameerikaa irraa invite nu godhanii Awurooppaatti akka tuurii goonu ana Abbushii fi Jaamboo affeeranii waraqaa artistiidhaaf ergamu jechuudha. Ijoolleen sun Shukurii fi Yaaniit illee biyyarraa Awurooppaatti fidaniiru. Inni sadaffaan abbaa entertainmentii roobalee obbo Tasfaayee Dhimmaa waggoota 12 duran isa beeka daa'ima ta'e. Isa moositu daa'ima. Biyyannaa jiru nan yaadadha. Roobalee baand kan jedhu tokko isatu abbaa roobalee baandiiti. Amburratti gaannananii xinnoo ishii sirboota kana yayyaalu. Amma Hoolaandi jiraata. Geetaachoo Margaa jedhama yookaan Bakkaangaa Margaa jedhama. Innis roorroodhumaan biyyaa bahee
karaa isaatii fi karaa simee tufaatiin salaaleetti naaf feere jechuudha amboorraa salaaleetti yeroo jalqabaa kana. Amboo Salaale hagam fagaatan? Gara kiiloomeetira 200 akkasin ta'a. Gaanaaf jalqaba waan ta'eef rafeeyyuun bulle guyyaa lama. Mana baatee gaafa. Waggaa dheeraan booda gaa amma Tasfaayee dhimmaan abbaan baandii roobalee yeroo biyya jiru amma abbaa intarteemantii jedhee roobalee intarteemantiidhaan eeyyama baafadheera isin fidaa naan jedhe. Hayyeen jedhanii waan baay'ee na dhibe keessa ji'a tokkoo fi guyyaa meeqa keessatti approovii ta'eera warra parmiitiin kennaan jennaan sarpiraayiziin ta'e naayisiin jedhe maaliifi artistiin Oromoo kan jalqabaas kan dhumaas nuu qofaa miti agartee artistoonni keenya biyya keessa jijjiiru ijoolleen qaqqaalii nama babbahaa jiran kuni maqaa dha'eesii fituu hin danda'u. Guyyuu Ijoollee jajjaboodha. Isaaniif as ta'anii achitti gadduurra akkaataa isaan gadi ba'anii akkuma warra sirbanii biyyatti deebi'an sana ijoolleen keenyas biyyarraa dhufanii addunyaarra maal ijoolluma keenyaa mi kan biyyattii sana boonsu agartaa mi atleetonni keenya addunyaarra naanna'anii jabaa giddii jaalatuudha Oromooni. Kanaafuu promooteriin kan akka Tasfaayee Dhimmaa Shawaa Bantii Taanaa akka ijoollee caalchisaa waamii kuni nu baay'achuu qabu. Yoo isaan jiraatanidha nutillee gadi baanee uummata keenyas uummanni nu jaalatus kan nu arguu dandeenyu waan ta'eef gamanumaan abbaan intarteemantii roobalee kana booda artistoota natti fakkaata kan jalqabaa natti fakkaata biyyarraa kanan dhufe Noorz Ameerikaa fi Awurooppaarraa inni dhufu artistoonni keenya artistoota biyya jiranillee intarteemantii roobalee anammoo baga gammaddarre isinii dhufe. Of course gammanne maal waan nuti itti jiru numatu beeka. Nami baay'een ni bahaa jettee mee maal nurraa eegga? Moo keessumaa waan warraan eeguu jedhe? Wanti isinirraa eegamu namoota keenya intarteemantii akkasii eeyyama mootummaarraa baafatanii ijoollee keenya warra artii keessa jirtu affeeran kana cinaa dhaabbachuudha jajjabeessuudha. Wanti kun salphaa miti. Gareen iskoolaareedhaan kan dhufuu danda'a. Waa baay'ee chaalenjii baay'eetu akkuma isin jedhe Finfinnee irraa Baalee yookaan Finfinnee. Kanaafuu addunyaa mararra Awustiraaliyaa yookaan Ameerikaa jiran marri eeyyama intarteemantii artistoota biyya ittiin fiduu danda'an kana agartee work permit jedhama. Isa baafatanii ijoollee keenya affeeruudhaan bukkee dhaabbachuun dirqama jedheetii yaada. Inni kun wareegama lubbuun barbaadu baay'ee salphaadha. Ilmaan Oromoo xinnaa amma guddaatti mirga isaaniif jecha wareegama barbaachisu. Addunyaa kanarratti wareegamni inni dhumaan lubbuu fi dabarsanii kennuudhaan mire. Uummanni keenya yeroo mirga isaatiif jecha biyya isaatiif jecha lubbuu bakka bu'aan qabnu yeroo dabarsee kennutti isin immoo wal bukkee dhaabbachuun bakka duuti hin jirretti bakka hidhaan hin jirretti waan amma kana ulfaatu natti hin fakkaatu waliin ta'anii wal jabeessanii saba ofiis jabeessuu dirqamatu jedhee yaada dhingootu jedhee si yaada. Galatamacee warri Melbourne dhugamaa kun Haacaaluunas jira. Sanbata guddaa qadaamii namuu akka qophaa'ee jedhu kunoo dhaamsallee argattanii waa baay'een nu dhufee jira. Galaanii qofaan bise malee akka qopheessitanii kanatiyyuu kunoo isin bashannansiisuu deema. Akkuma inni jedhee wal bira dhaabbannee wal jajjabeessuudha. Wal jajjabeessuun sun immoo inni as dhufuun waan guddaa tokko ammootu nuti akka uummataatti immoo bira dhaabbannee guyyaa sana ho'isnee warra Ameerikaa caaluu qabnaa warra Awurooppaallee caaluu qabnaa jedhee abdadha. Haga sanbata xiqqaatti nagaan jedha. Hajja nagaatiin dha galatama. Ulfaata. Ayyeega galatama.